Kana dura xinqolaa wayii sirkaa fudhamee ture asitti. Rira. Lubbuu mana xibaartuu dhattee xibaartuun waan akka kodhaama wayii sii laatte ittiin nagadattee of jijjiirtette borsaatti baattee deemaa turte gara waggaa lamaa olii yoo fedha kee ta'e fiigi as bahi. Watch us clean. Buusi lafa kan biraa. Confirming his prophecy. Seexanni nama eebbisee hin beeku hojiinsaa balleessuu qaluu ajjeesuu qofadha. Yeroo ishee wajjin walitti dhufte akkamiin walitti dhufte? Akkumatti wal jaallannee walitti dhufne turreerra waggaa 9 olii. Jaalala sirriidhaan walitti dhuftan yeroo sana. Isheen na jaallatee na asimaanii desii booda jaallanne. No. Fuula Waaqayyoo jirta. Qoricha maaliif ture yeroo sana waan dibatte? Qoricha kan nama jaallachiisudha. Maarree sanaa softuuree isa kam? Mastafaaqiriidha kanatti hojjechiifatte. Najjoorraa bitattee dibatte. Soba ma dhugaa? Sirriidha. Amma ijji koo banaadha jaamaa miti. Nama Waaqayyoo waan dubbatan qabu isaan ergaatu waamee rakkinni sun illee mana isaaniirra jira waggaa 9 guutuu wal jeequ waliin galanii haala kanaan baay'ee gidirfamaa turanii isheen hin daa'umnanii ka'ee dheetanii Waaqayyo waan inni naan jedhuun eegadheen abdiidhaan eeggachaa ture jetti. Kana dura xinqolaa wayii sirkaa fudhamee ture asitti. Sirriidha. Lubbuu mana xibaartuu dhattee xibaartuun waan akka kodhaama wayii sii laatte ittiin nagadattee of jijjiirtette borsaatti baattee deemaa turte gara waggaa lamaa olii yoo fedha kee ta'e fiigi as bahi irraa bilisa bahi. Abbaa biraamtuu nama eebbisa malee xibaartuun nama eebbisa miti. Yoo fedha qabaatte. Qoricha fudhadheen galee. Eessaa fudhattee galte qoricha? Dhonqaa'ee nama tokko naa kenne. Eessa keessa kaattee deemta? Boorsaa keessa jira. Meerre baasi lafa buusi. Watch us screen lammaan shakkama. This is Buusi lafa kan biraa. confirming his prophecy as man of God prophesied to him. Went to the house of magician and received such. Maal gochuudhaaf fudhatte? Kan nagadaadhaan nagadatti nagaduudhaaf. Biyya eessaatii sii kennan? Najjoo garuu biyya isaan beeku lafa itti fudhee najjoodha. Najjoodha. Kan nagadaadha. Kan nagadaadha. Yoom fudhatte? Waggaa 2 fixeera. Okay, ittiin nagadaa jirta. Tamsii ta'ee? Waan tokko hojii jijjiirama agarsiifne. Ati birrii argachuudhaaf kan Eeggasi iyyuu harkatti babbadee. Ganaa sirkaa bada'u. Musliimaan ture garuu. Ganaa sirkaa badaa. Ganaa sirkaa bada. Musliima turte duraan. Musliimaan ture. Yooma amante. Yeroo erga amanteessuu lafan keenya fudhattee madeemta. Yeroo danda'a. Oh my God. Ama namni milkaa na fayyaaf golanni hin galle suuqanni hin galle hin jiru. Eebbi milkaa'inni seexanni nama eebbisee hin beeku hojiinsaa balleessuu qaluu ajjeesuu qofadha. Hoolonni jireenya irraa hafaa qabaataniifan dhufe jedhe gooftaan. Nalaale. Come on. In the name of Jesus Christ. Kasi. Chalani keessa. Pick him up. Chalani keessa. Make a shot. Chalani keessa. Kodere. Akan hin jijjiiramne. Rasa. Fidas. Isa dhumaa keessaa caraan afurri kun keessaa bahe. You are free. Bilisa baateetta. Jini ishee sana bana borootti dhaqee gubii gamme booda gurbaa wajjin geessiti. Inci walitti qabe waami abaarii. Mana ishee godoo ishee wajjin. Ilaasuma kanaan naqii nagada jalqabe waggaarraa galataan kottu. Haadha manaa wajjin waliin gallu. Haadha manaa wajjin eessa jirti isheen? Isheen mana jirti. Mana immoo waldaa keessa? Mana. Kottooti. Torbee sagantaan kun konferensiidha. Biyya Arabaatti deebi'eensi arga. Okay, come on.
Come on. It takes the power of God. Hallelujah. Holding out your hands. Nalalo. Hey. Rakkinni ishee bira miti suma bira jira. Garuu sin arga rakkoon qabu. Holding out your hands. Yeroo ishee wajjin walitti dhufte akkamii walitti dhufte? Akkumatti wal jaallannee walitti dhufne turreerra waggaa 9 olii. Gizee hundaa wal jeennaa torban tokko yoo nagaa ta'e guyyaa 3-4 gidduutti immoo nagaan hin jiru. Ammoo yoo naatti tureera. Jaalala sirriidhaan walitti dhuftanii yeroo sana natti mi'aasa'i. Lakki. Maal gooteeti yeroo sana? Yeroo sakkumatti isheen na jaallatee na achumaanii desii booda jaallanne. No. Fuula Waaqayyoo jirta amma. Maaltu ture yeroo sana maal gooteettati? Qoricha maaliitu ture yeroo sana waan dibatte? Qoricha kan nama jaallachiisudha. Maal reessa naasoftuu reessa kamitti? Amma ijji koo banaadha jaamaa miti. Mastafaa Qiroofitti dibee dhaqee of jaallachiisee boleetti na laali. Gaafa sireerra isaa wajjin ciiftu yeroo hundumaa siifisa gidduu bineensatu ciisa. Abjuu keetiin. Sirriidha. Siifisa gidduu jawweetu ciisa. Sirriidha. Kanarraa kan ka'e ka jibbi aarii itti dheekkamisiin jedha. Mastafaa Qiriidha kanatti hojjechiifatte. Najjoorraa bitattee dibatte. Soba malu gaadha. Sirriidha. Ergaa gaafa sana waan an dhaabsisee fi yeroo ergaan dubbatamu haadha manaa kee yeroo wajjin rakkina qabdaa'edha. Ergaan gaafas ba'u akkas jennaan rakkinichi si bukkeedha ishee fidiin jedhe. Maaliif lafa abbaan manaaf haati manaan jirretti ergaa dubbachuu sirrii miti. Kanarraa kan ka'e gaa'illi namoota baay'ee kan diigamu. Wal dubbannaan afurri finnaan wal biratti taasa'u. Malee isheetti qobaatti isatti qobaatti itti naasa'amu. Abbaan rakkina isaa himatee fayya. Amma hin boo'ini irraan sii baasa namichicha abbaa manaa gaarii sii ta'a. Okay? Na dhageesse? Na laala. Jesus, the mighty name of Jesus Christ. Heenyoti! Heenyoti jedhu! Kaas! Yootaniin! Yootaniin! Tonka gaala diiguudha. Diiguudha. Akkamittiin fuutee? Aasaayi diiga horicha! Maal goote? Horicha malee fitee dibdee? Gocha tonka. Tonka. Out! Never again. Saduma! Be free. You are free. Nagaan siif haa ta'u. Ameen. Maaltu ta'e amma? Beeku. Nagaadhaam? Nagaadha. Yaa qoricha Mastafaa Qiri kana si duwwaa miti baay'izawee jalqaba hiriyoota keessi geesse. Sirriidha. Hiriyoota kee waan akkasii deemanii ijoollee durbaa xaragantu jira dibatanii godhatanii. Nama 3 si wajjin nama 3dha. Hiriyaa si geesse. Sababa dhugaa. Sirriidha. Yaa. Sirriidha. Deemanii akkasitti ijoollee durbaa wanni godhaa oolu. Duraan tireeningiidhaan itoo ishee kanatti hin dhufin iyyuu. Furichi. Qotta buleetti. Caraani. Caraani kee. Caraani biddisa booda. Sobee shawwaduu barbaadannis. Caraani kee. Daf. Caraani kee. Saduma. In Jesus' name. Kaya boleetti. Anatu si waame miti afurri gaafa abbaa manaa kee ergaa waame rakkinni si bukkeedha qobaatti siif irraan ifadhu haadha manaa kee fidii jedhame gaafa sana. Yoom galtu hin jedhee man. Yoom gala naajiin hin jedha hundumaa. Ifattee. Yaa gaafa sana warri jirtanii Dubaayii dhaqee deebi'ee booda si argaan jedhe warri jirtan warri yaadattan harka raasaa.
Yaa. Haadha manaa wajjin waliin gallu. Haadha manaa wajjin eessa jirti isheen? Isheen mana jirti. Mana immoo waldaa keessa? Mana. Kottooti. Biyya Arabaatti deebi'eensi arga. Rakkinni ishee bira miti suma bira jira yaa. Garuu siin arga rakkoo hin qabu. Nariifatte amma sanatti. Hundumaan gaafadhe ashuu jira mucaa goddanyaa isaan dachinii shaanamiin hojjechaa ture. Ashuu raajiin galeera annan galeera baqqaa samba guddaa uman naqatu waan barbaade ta'een jedheen. Na dhaggeeffadhu. Booda sinan gorsaa. Amma bineensicha abbaa manaa keerraa deemeera. Okay? Jireenyi keessa rukutamaadha joonjaa jiraattaati. Naaf birri 20,000 fidaa kennaa fi ana gadattu. Yesuus iddoo rakkina koo argite kaa. Nalaale. Siin karadhaa birricha fudhattee ittiin naxxee hojjettaa. Paarteneerii Araaraa TV taata. Isa argatte immoo kaffaltaa. Isaan immoo kan biraan gargaara. Thank you. Thank you. You are free, you are delivered. You are free. Dhuguma fuudhee fiiksaa. Fuudhee fiiksan bajjoochisa. Garuu ammarraa deemeera ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Yaa gooftaatti kan gammadda. Thank you. Zayitii araaraa tokkoof dabalee fidii kennii fi obboleetti kottu gara koo. Dhaqee hojiitti hin jalqabii. Shaayii haa ta'u buna haa ta'u nagadi. Okay, amanamummaadhaan hojjedhu of kenni. Boro mana Waaqayyoo akka gargaartu deebitee amane. Okay? Ameen. Ejjadii karadhu duuka buutuu gooftaa ta'e. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa umurii keessan naaf dheeressu. Thank you, thank you, thank you. Angatike maalin baasu faaruun faarsu siif garaa koonan jiibsu. Jaalalleeko aarsaa foonii isaa hurgaa'u teessoo keenaaf amaasu. Angatike.